ta culullee tanaan isinirraa dhaya. Cululleeni anallee namanarraa du'ee ilma beeraa kiyyaatiif waadillee waan akkasii qaaqu jira. Nu jalqabuma loluma kanayyuu akka lolli kun eegalle wanni booyaa turreef wanni warwaataa turreef isarraallee namni akka du'u narraallee namni akka du'u sirraallee namni akka du'u waan beeynuuf. Kanaaf durumarraa booyaa turre akka jaarsi jaartii wayitatumu jaartiin u'uu jettee mana keessa fiidee warwaatutti warwaataa turre akka kiyya warwaataa ture. Tanatu dhufaafi ammatti wanni barbaadamu hundi kennaa wanni as taa'aa jirruuf ammallee borullee obboleessi beekaa obboleessi firoo obboleessi kiyyallee obboleessi culullee kabiraallee akkan duuneef akka miidhamneef dubbii tan asitti haa goolamnuudha. Furmaata dubbii goonaafiidha. Wanni ijoollee walloo nu gaafate takkaa fi takka mucaan sun jiraa fi du'ee nu himaadha lola hin dhaabnaadha. Takka isaa san jiraa fi jiru nu baasa. Tataaniiti reefillee dubbadheeraan. Tagumaa ta wala dabbiidhaa manguddoota torkaa qaba. Nuti ammoo hanga dandeenneen manguddoota itti dhiibna dhugaa jirtu baasa. Nama si komandoo ka wara eegame ka du'e ka allaattiin bakka hundatti foon isaa nyaataa jirtu haa nuu bayu sanillee hin baafannaa. Malee beeka irratti yoo fe'an firoomsa irratti yoo fe'an ana irratti yoo fe'an namni nama harkaa qabu hin jiru. Garuu wanni takkattiin ani dhibbatti jala sararee isinii himu ijoolleen walloo yoo mucaa kana du'ee fi jiraa dhageette lolliin dhaabata. Lolliin dhaabata jechuun namni wal ajjeesu wal qabuun hin dhaabata. Wanni barbaadamu ammatti kana. Ammatti kun haa ta'u. Mucaa jiraa fi hin jiruu addaan nu habaaftu ijoolleen teenna warri harkaa qabu yoo qabaate lubbuun jiraate yoo du'e immoo rabbi haa araaramuu fi reeffi haa awwaalamu. Tana nu habaasan. Tatana raafte ijoollee si komandoo ta duute nullee argaa jirra. Anmaa Agassi Ahmad King Ahmadin jala taa'ee osoo ani rabbii jedhaan aseensisaa jedhu mucaa tumanii lubbuun kee keessaa kabaate ani jala jira argaa jira. Borullee sun nutti hin deebiniif warwaataa jirra nuti. Warwaanni nuti amma warwaannu tuni fuwaadiin faa culullee faa ijoollee teenna warra asirraa lolu kana isinitti haa dhagahamuudha wanni nu jennu. Ta biraa nutti hin deebiniidha. Tataanii ijoollee gammaa duute ta dhabamte barbaannee barbaachisiifnee hin baasisiifnaa humna irratti goonee manguddoota itti dhiibnee akka bayuun goona ka du'e akka awwaalannu ka ammootuu caccabee uguritti dhabame barbaannee akka mallaqa olii guurree yaalannu ni goona. Ta amma boodaa nurraa haa dhaabattu kanarratti walii haa galluu nu irratti nu damaddama. Kan wanni barbaachisu guyyarraa kan maqaaqaa ooluun faayidaa takka illee nuuf sa'aatii amma nu asii haasoynu kanatti yoon miskiinni baadiyaa keessaa tumamaa jira. Tumamuu kanaaf ammoo as jalatti namni komantii barreessu hundi irratti gahee ofii taphataara. Namni si komandoon arrabsu walloo ta'ee ijoolleen si komandoo akka xiiqii keessa galtu godha. Namni ijoollee walloo komantiin arrabsu ijoollee walloo akka xiiqii keessa galtee namni miskiinni gaaratti qabamee tumamu kanarraa haa qabbanoynu. Bakka qasqasaa jennu ka rabbi ajjeese ka du'ee jira. Ka caccabee uguritti sana aadeebee haa yaalannu kanarra waliin nu gala buleenti. Okay, galatomi dhugaan jirtullee tanumaa amma kamuu beenje isin gabaabsatanii dhugaa argatuuf ka cululleen jedhe fudhadhaa maal taatan isin himnee isin biraa duunna maal jechuun maa olii gad deddeemte waan cululleen jedhe taqabbalaa nama guddaan nutti dhufee qoyi nama guddaan dubbii barsiifannaa jaalshaffis baga dhufte jaalshaffis Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi waan irra jiru dhageessammoo akkam maal haarawaa qaba itti fufa addaan kutuma haarawaan qabu waan baratanis hin qabu waan ifa gala jechuudha. Hayyee isiniif dabarsina jenneeti yaada amma cululleen dubbatee fi irratti fi Mubaarak dubbatee irratti yaada akka kennitan barbaanna yaada furmaataa isin. Furmaanni hiyyeessa karaa beela'ee deemu ajjeesuun shororkeessummaadhaallee wanjalalleedha inni haa dhaabbatudha dhimma biraa namuu qooda wanjala hojjeteen yeroo biraa inni araarfatuu fi waan fedhe fixachuu hin danda'a. Namni waldhabbii nama lamaa jidduun jirreen ajjeefamanii asirra dhaabaati walirraa dhaabaa qofa wanni haasa'amu ka biraan jiru nama bilisaa lubbuu nama bilisaa tokko galma kumaaraa yookiin galma viidiyoo yookiin galma waraabbii viidiyoon ta'ini namni cubbuu keessa hin jirre ajjeesuun gidirsuun qaama hir'isuun jaarmiyaan lama paartiin federaalaa lama wal dorgomu gidduutti hiyyeessa
kan kaameraa ittiin sileessan ta'uun yakka yoomittuu keessaan bahamne waan ta'eef ilmoo namaa ittiin dhimma walirra ba'uuf meeshaa ajjeesanii waliin mul'isuudhaa ta'uun qabu immediately dhaabuudhaa waan jedhu qofatu furmaata walirra dhaabuu jechuun gosti shaampiyoon liigii wal dorgomaa jirtu nama qabanii ajjeesuudhaan jaynummaa fi dhiirummaa fi jabummaa ittiin safaran addunyaa irra hin jirtu hagamma. Kanaaf obbolummaan iddoo edda hin qabaanne oromummaan iddoo hin qabaanne sabni irraa dhalatan iddoo hin qabaanne namni nama karamaa qabee akkuma sololiyaa qalee ani haga nagayaa irreen kiyya haga nagaa jedhee obboleessa mul'isu qaamni lamaan sun walitti deemee waan fedhe walaa godhu garuu ilmaan namaa nama bilisaa nama akka keetti yoo danda'e nyaatee dhugee bilbila ati bitatte san bilachuu barbaadu akkasin godhinaadha qofatu jaarsumma malee yakka gammaa dalagameef abbaa qabaa ragaa jira addunyaa jira suni isteeppii itti deemamu isaanis fixachuu yookiin ammoo dhugaa jirtu gadi baasanii sabaa himuu waan jiru kan amma jiru ilma namaa qabdaniin ajjeesinaa mirga namoomaan cabsinaa kan rabbi nama uumeen illee cabsinaa namni nama dhuunfatee nama namaa olii ta'eetiin nama biraa ammoo qalaa namatti mul'isuun addunyaa irra hin jiru imideetilii qaba. Kan isin beektu obboleessa keessa gara bira jirullee obboleessa keessanii dogongorree garasii akkas goonaan garana akkana goone ka jedhu waliif gadhiisanii waan jiruun biyya namaa keessa kan siraa ofiitiif bobba'u wayya jedha. Kun furmaata biraa kan raasan hin qabu ulfaadhaa firoomsa. Thank you, Jal Shaffis. Culullee fi Fuadoro yaada amma Amole fi Mubarak ani fi firoomsaanis Jal Shaffis kenne kana irratti yaanni furmaata ummanni kuni waltumuu walajjeesuu fi gartee wal dararaan tuni namni karaa deemu komantii si nama cufee natu cufe fuuf namni karaa deemu nagahan bahee akka galuu fi bakki furmaanni jiru ka amma dubbiin itti danqaramte mucaa tokkicha sana yoo mucaan tokkichi suni bahee namni tumamuun irraa hafti ajjeefamuun irraa hafti mucaa tokkicha sana dubbii furmaata tahuu dhabee dhugaan isaa bahuu dhabuun rakkoo daddabalaa lubbuu namaas qisaasisaa waan jirtuuf dhugaa mucaa sanii ifaan ifatti akka bahu yaada uummanni dhiyeessa irratti murtiin isin qabdan maali Fu'aadii fi Culullee isa irratti walii hafaa gallu. Eke anakka kiyyatti furmaata waan ta'u isitti immoo tokkoffaa siyaasa addunyaa keessatti jeneraalli waraanaa Ameerikaa taa'ee Dubaayitti yookaan ammoo Eeshiyaa keessatti ajaju tokko illee hin jiru. Seera waraana addunyaa keessa illee hin jiru sii galee jeneraalli kallattii man iddoo waraanaatti argamu. Sun achitti ayate. Inni itti aanu furmaata ta'u lubbuu namaa tana yoo waan harka kan kee keessa jiru baasteet waan harka namaa jiru barbaadde. Ilaa jira amma? Injira amma injira. Waa'ee jeneraala kaniin an dubbade dhageetteemi? Dhaggeessan. Okay, furmaanni jiru yoo jiraate an akka kiyyatti akka ayyaamala isheetti furmaanni tokkoof tokko qofa dhugaa dubbachuudha. Dhugaa irra dhaabbatu qofatu furmaata. Siigalee nuti akka ilmaan arseetti an akka kiyyatti namaan ijoollee arsii tana wajjin dhaabatu bakka sanillee jiraachuu baadhu nama deeggaruu fi nama waliin falmatu keessaa akkanan ta'e firoomsaa fi eekeelleen sirriitti tolchanii barreessanii na beeytan. Garuu kaniin an deeggaru dhugaadha malee kijibaa miti. Siigalee dhiibamuu, miidhamuu, haqa isaanii dhabuu, mirga namoomaa sarbamuu ilmaan arseetiin deeggaraani. Mirga namoomaa ijoollee arsii irraa walloon fudhachuun hin deeggara. Siigalee niin dubbadha. Dhiibuu ijoollee walloo arsii irratti gaggeessaa jirtu diktaatorummaa walloon arsii irra agarsiifataa jirtus nin hima. Kana jechuun dammoo arsii waan harkaa qabdu awwaaltee du'aa ofii haa barbaaddattu jechuu miti. Siigalee mucaa yoo maata ta'e ijoollee arsii ka geejjibu kana ni oolcha yoo ta'e mucaa gadhiisutu furmaata.
yookaan dammoo du'aa isaa himutu furmaata. Yoo feete ijoolleen Arsii ajjeestee janaasaa fiddee agarsiistu ijoollee Wallootti. Ammi ishii mucammaan sun ba'uudha. Mamme ma jedhan san baasuudha. Feetan ajjeesaa, feetan jiraa fidaa, feetan awwaalaa, feetan qabrii baasaa. Wanni barbaadamu yoo jiraate mucaa san baasanii balaa bu'u dhaabatanii ilaaluudha. Nagee bu'us balaa bu'us. Walloo mucaa keenya maa ajjeestan jettee yoo lolattis ka seentu ta'e haa seentu. Lakkee eega mucaa keenya du'aa isaa argine keessanis du'e keenyas du'e nuti yoo nan booda nagee barbaanna nagee nu buusaa hojjettes nagee haa buustu. Ummataan hin taphatinaa nuunillee hin taphatinaa lubbuu namaatiin illee haadha namaallee boochisinaati. Nama isin harka jiru baasaa gadi himaa du'us du'aa himaa jiraatus jiraa isaa himaa. Afaan Oromoo qulqulluu. Achi booda waan dhufu walumaan teenyee ilaallaa jechuu barbaada furmaanni jiru kanuma akka kiyyatti. Ayyee namni hundinuu mana kana keessa kan jiru yaada kana irratti walii gala. Yaada kana Fu'aadii fi Maammeen ni fudhattu. Yaada kana irratti walii ni galla. Mee maal jettan? Murtiisa dhumaa. Ayyee biike ila ayaan walasheni wanni uummata kanaa aarsaa mucaa kana gaffuruudha jedhe. Dhugaa mucaa kanaa hunduu sanuma jechaa jira. Dhugaa mucaa kanaa fidii matanatti akka itti fidu wayillee hin jiru. Anammallee kan siin jiru yoo jiraate dhugaa mucaa kanaa baasuudhaaf gama walloo sarara jaarsa walloo birnaa dhaqqanii isin warri nu dura jirtan kunniin illee hayyee akkana jedhaniiti waadaa tana nuu galtan isin illee waadaa namoota kana kan lubbuun baheetiif kan jirullee asuma irratti nurraa haa dhaabbatu. Afaan nagaa isin hin jaamu. Asuma nurraa haa dhaabbatuuti yaa warra walloo. Kan jiruu fi kan du'e illee isinillee akka ijoollee kanatti kan nuuf fiddan waadaa nuu galtanii gaafii isaaniitti isintu gaafii deebii nuuf deebistan isinirraa eeggata. Takka lammataati. Waan bu'aati jetteen wanni bu'aa ayaan wala ishee amma ammootu wanni balaa nama booda wallee numtu tokkollee hin jiru. Balaa fe'umsa yoo ta'e isaanii gaafa mucaan isaaniitu maallaqa hawaalaa nu gaafatan jedhanii isaanummaan deebi'anii ammallee mucaa sun kan nu furame jedhamii erga furame jedhallee lolli isaan himatumaa turan nama kenna tiktaakarummaadhaaf wanni furmaata wanni jedhu hin jiru argite isaan kan saniif wanni si jedhan jiru. Furmaanni jiru fidii amma isin amma mootuu dhugaa baasisin jettan tanatti akkanatti illee hin baasulle akkanatti illee hin baatulle ila isinitti achi kennineeti gogaa nutti asin dhiibinaati xiqqaa guddaadhaan gaafii walitti hin baay'ifnu san nu gaafadha waadaa nu galchalle dhugaa armuu isinitti hima waadaa nu galchaate isiniif hin mucaa akkanatti mitiiti gaafa achi nu deebinuu deebiftan isinii waadaa galchinee jirra namni keessa du'aa fi jirallee isinii dubbatama gumaallee kan du'ellee gumaa isinillee haa gaafatan isinillee hin gaafannaa jettanii nu gaafadhaa jedhanii fudhatan isin jettan taate nuti isinii fiduuf karaan banaadha. Wanni immoo laakiin akkanatti baate jettuun hin jirtu dhugama sitti himaa ammas jala sarareetuma tanuu bichaa isinitti achi kennine. Waan siin jedhu ijoollee ila dhimma gumaa dubbachuu dhimma goraa dubbachuu anan ilaalu ummata kanallee ilaalu maanguddoo ilaala lafarratti dubbatama hasan dubbachuuf mirgan qabu. Inni nu geessitanii bar biike itti nu geessitan. Dhageeffadhu narraa fudhadhu. Itti nu geessitan. Biike isin dhageeffataa irranullee keessa jirra yaada gamaa qaban allaalaarraa yaada kana hafee fi miti amma anka dubbataa jiru hafee fi miti yaada amma firoomsaanillee mubaarakillee walasheelleen dubbate kana ani yaada kana naaf ta'e jira maaliif naaf ta'e beektaa lubbuu amma ganaa dhufaartuuf iyyaara malee uummanni kuni lubbuu dura badde ammoo jaarsan laala amma gara inni sitti fudhataaru kanattillee sirratti fe'aa jira dubbiintu ulfaattu dubbiin nabsee namaati uummanni achi mucaasan du'e jira yookiin du'e jedhaatii reeffan agarsiisa yookiin ammoo hin jira jedhaa tana nu beeksisaadha wanti uummanni sirra kaate akkana fakkaatutti. Amma yoo kana hin jiraa sitti deebisaara ammoo hin du'ee dhaqiititti himii sitti deebisaara ammoo akkam akkaataa isaa naan galeana. Akkallee wanni isaan itti deebisan hin jiru. Isaan wanni nu jechaa jiru. Tokkollee hin argattan inni asitti hima. Tokkooyyuu hin argattan. Haga deebii hawaasa kana deebiftanitti. Abboo maal ta'e uummanni sila akkam taatan. Kanaafuu gaafa kana araarrii fi rakkoon isin uummata irraa dhaabuu barbaadan hin jiru jechuudha. Uummata irraa dhaabuu akka itti barbaadnu biike. Hawaasni keenya osoo hin loliin osoo hin tuqamin dhufamee tuqamee tiktaakarummaadhaaf miidhame. Nama narra cimaattu as keessa jira. Ziyaad Shaffis mee ijoollee tana yoo afaan beektan waliin dubbadda. Ani fahamuu dadhabe gama kootiini waan inni nu talabatu hin dhageettan.
yoo ummata wallootti dhayxanii ummanni keenya ka du'eef ka jiruu fi ka miidhame akka nu baafta waadaa ummanni sun isinii seeneen alatti dhugaan gurbaa kanaa hin baatu jedhee ifaan ifatti jala muree nutti himu jira. Sigalee asiin duras yeroo afaan afur nutti himan kan nutti millee isaa miti aleeltuu fi maamme. Amma mootu nutis qaama jara sanirraatii tokko jechuudhaan asitti nu waliin haasa'utti jiru. Jaran yoo nuun hin taphatina yoo nuun taphatti jiraatan nuun hin taphatina please. Yoo ammootu qaama jara sanirraa tokko kan mas'uulummaa waan kana akka fudhatutti nu waliin dubbataa jirtan ta'e ijoollee tana waa jedhaan yoo isinirraa fudhatte yoo fudhachuu baatte sigalee keessaa baanee addaan galla. Ziyaadii fi shaffisiin maaliif namoota narra gugurdaa fi narra akkaataa itti dubbatus beeku waan ta'aniif ijoollee tanaan waa jedha. Ya, lale. I think wanni da kuni nufi waan kana hirmaachuun keenya red line dha maaliif jennaan it is a multi crime kuma beeki yakki on kana dura isaan bees wali bu'insa absolute yawaasni tokko inuma wali bu'a garuu akan raawwatame haasa'uuf mirga hin qabnu aangoollee ittiin qabnu dandeettii kanaallee ittiin qabnu because background seeraaf fedha dhugaadha amma nuti kan jennuuf kan irraa haasa'uu dandeenyu walirraa dhaabuudhaaf kana dura darbe kan akka